Si namni gandaa fi gandee kutaadhaan gargar qoodu no kanaa miti. Wanti isin irratti wal qooduu qabdan orma kalee gartee gandaan isin qoqqoodee akka jibicha gurraachaa fi barruu gargar isin baasee isin nyaachuu baatu isatti ofirraa dhooggi. Dhooggise ofirraa dhooggus dandeessa jechuudha. Maqaa gandaati walii isin buusanii jidduu kana keessa harka naqachuu warra barbaadu kana ofirraa dhoorgi malee ati gartee jiruu miti du'atti illee gargar bahuu hin dandeettu lafee dhiiga keetu tokko. Wallahi lafee fi dhiigni kan kee tokko gargar bahuu hin dandeessu jechuudha. Eessa gargar baata? Waliin uumamte uumaa tokko haadha takka irraa argamte abbaa tokko irraa argamte eessa gargar baata hoola. Hadda faatee mana madaam keessa jirtu jireenya harkaa bade Maamadoon biyya Arabaa keessa jiru jireenya harkaa bade kanti baane ani arsi maaltu gargar si qochisiise. Abboonni keenya tan kalee jirtu seenas waliin qabdi seeras waliin qabdi seenas waliin qabdi warra kalee ciitii waliin nyaate hooleeyyi. Takka gandaa waliin qoonne teessuma lafaaniitu gargar ta'e malee kanaa miti haala qilleensaatiif gaafa biyyi takka gartee naannoon tokko quufaa naannoon tokko beelaa wal gargaaraa turani wali baqatanii wal irra taa'aa turani akkuma jiran sanitti golaa yoo gartee mana keessattuu gartee tokko miti manni tokko mana tokko keessa soo galan gaafa hagichaan dhimmise golli nagaa qabaate warri hagichaa sun gola ol dacha gaafa golaan dhimmise warri hagichaa nagaa taate warri golaa hagichaa gaddacha hooleeyyi ummanni baaleetiif ummanni arsii amala akkasii qaba aadaa akkasii qaba gammachuu keessatti illee walirra taa'a gadda keessatti illee waliin taa'a hayyuu baaleetiif hayyuu gadab takkaa gartee teessumti isaanii gargar hin baane hoola. Qoradhu seenaa teessumti isaanii fi murtiin isaanii garaagarummaa hin qabdu. Sumbilaa fagoje kuno fatia thank you nanje thank you kuno wanda galbi tikani thank you nanje hakka lama ara bafatari abshir oromo macarrashama yegadda Dumarat. Oh, masakit. Duma gada. Orang. Nama kum kunin di sini guys. Itu mana tap yang kita lihat. Tap yang berlapan. Larang bicara. Tap. Kakak resi jemputan ini tap kopling kau dah omang kawan. Buya datang orang. Nama finta bersina buya datang. Ashan nafamne ben yomi len wagada koroma ashan nafam tuat kakara jibita ile garab sa ile gabba. Thank you so much Hasuna Jara Dumangisti. Abshir gammachu kan ke macarasha ra gammachu ke Debati Mira La isi aku aja ragu. La. Kesana aku aja. Isi aku aja ragu. Esa. Family. Tap kopling goda. Abshir. Yokin gam macarasha ra si gammachisi sani. Arab cakap nama Abshir Muhammad. Thank you Muhammad. Yes. Galatoma family Galatoma. Warri gifti kanata mulun Galatoma. Horama ashan nafamtuadda wallahi akka nashan nafamne isin namni kumni kudani kun nama kuma kudani qabanne namni kumni tokko ashan naf wallahi himmoatam moatamte በሁለት ነው ማለት አብሽር ብሮ በሁለት No, bakkan tabat. Mutin ko din idisi. Tabat duraba. Misalin baratan gisa undana sila inyisiso. Kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo ani akkuma nama tokko wallahi jilaan nageenya qabnu dhagaartu miti jilaan nageenya qabnu ijoolleen keessa jiran hin beeku xayyibaa hiriyaan si ijoolleen hedduun ni beeku
Garuu Ani isaaniitii miti. viidiyoo obboleessa ishee irratti godhamee obboleessa dhukkubaa rakkoon qabu bira dhaabadhu naan jedhamnaan nan dhufe ani immoo giiftiin kennu hin qabu sila gastiirra taa'uun dhufe erga immoo namnis dhufee taa'an jiru innaan laalu ana malee namni tokko taa'an jiru ani immoo hawaasaan alan ta'u bareeddu dhiifama naa godhi obboleettii koo si jaalladha si kabadha dhiifama ishii hawaasaan ala ta'uu hin danda'an dhiifama. Kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo ani akkuma obboleewwan keenya akka argaa jirrutti mufii uummataatu mul'ataa jira. Silaa geemiin duratti waa'ee uummataa kana sirreessitanii warri bira jirtan keessattuu waa'ee uummataa kana sirreessitanii kaatanii silaa waa'ee geemii immoo uummanni sitti jiguu moo tabbi sitti jiguu moo biyyisti jiguu wayyaa jennaan tabbiratti jiguu wayyaa jedhe godha namichi. Silaa waa'ee uummataa sirraa'ee ka'ee jennaanii geemiin immoo uummatatu obboleessa kee bira dhaabata uummatatu obboleessa kee yaalchisa. An akka gootiitti uummataa galchii mariisisiiti. Nageenya turaa hunda dursa si galee nuti si kennamee wasirri jette kanaaf tu danda'ame uummataa walitti gaarii nan jala kun yaada kooti uummataan jalqaba walitti dhawwitanii wayya malee wanni deemaa ture. Ani bari viidiyoo jedhee dhiifama gaafadhee tureera bara. Maga ummanni madaa'e immoo dhiibama godhina atamma artee waa balaa balleessitaa jedheensi sodaataadha. Viidiyoo ammanatti argame kee wallaahi al'aziim reefaa dhargaan hadha reefaa dhargaan viidiyoo kana rabbina argu jechuudha. Rabbiin nama argamsiisa hadhan argaana viidiyoo kana kan walumaa galatti hangara kootiin jila simaan beekta hadhaadha wanti nu gochuu dandeenyu hin jiru. An akkasumas hin jedheen deema kanas isin immoo ijoollee galchiiti. Ube maal sitti fakkaate kanaan dura jaarsummaa qabadhee asittillee himee ture. Deephee baabaa shari'aadhi himee ture. Isaan jaarsummaa qabuu dinnaa ofii kiyyaa gabbayee dhiifama gaafadhee jiraan. Rabbi falaafisu an akka gootitti uummata atu haraafatti gaarii ture. Otuma dhiifteeyyu geemi maa hin geemi dhiifteeyyu uummata kee haraarfattee geemiin maa inni waan an akkanatti fakkaattu akkana qaala gara gootiin akkasii mee itti yaada mari'adhaa.